Hojii Arabaati moo biyyatti jireenya bareedaa Haga biyya galte chaalenjiilee Itoophiyaa keessatti mudatan chaalenjiilee akkasuma biyya Arabaa yeroo mana Arabaa hojjettu moo kamtu irra ulfaatadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunii Oromoo biyya guutuu jira jirtu amansiif kutaan osoo hin qoodiin qilleensa bareedaa akkasuma ammoo jiruu fi jireenya hanga takka waliin haasawina keessan gaafii hedduu ijoolleen na gaafattu biyya galuuf karoorfadhee biyya galuuf waan hedduu walitti qabadhee meeshaalee dachaa bitadhee mana ijaaradhee yeroo jedhu maatiin kiyyaas akkasuma abbaan manaa kiyya hedduun isaanii narraa hin jaalanne komii hordoftoota hedduu yookiin maamila kiyya hedduuti na of kolchaa isiniin jedha icciitii nam tokkollee baasuu hin barbaadu na beeytan jedhee yaada isiniif osoo hin tahin an ofii kiyyaaf dubartiidha jireenya qabaa jireenya beekaa miidhaa fi miidhama shamarran keenya hunda namoota jechuudha. Jireenyi kun yeroo biyya Arabaa jirtu moo yeroo Itoophiyaa galti sitti ulfaatee tokko mootuyyuu bakka ati sooshaal miidiyaa hojjettaa jireenyi kan kee guutamaadhaa warra jettanii fi jireenyi ilma namaa tokkoyyuu hin guutu miidiyaa hojjedheefis jireenya dhuunfaa yookiin ammoo isin tajaajilaa of tajaajiluuf dhiisee osoo kophaa kiyyallee ka jireenya kana danda'u yookiin dhiibu taate akka abbaan of amansiise akka mataatiin chaalenjiin yookiin jireenyi kun gadaddoon ulfaatinni jireenya biyyas tahee mana Arabas tahee hundi isaatu jiru jechuudha. Tokkoma eddotu wajjijjiiree yerootu wajjijjiire fakkeenya bardeen gaddaa mana Arabaa yoo jiraate barana Itoophiyaa keessa jira chaalenjii Itoophiyaa akkasuma mootuyyuu bara haaraa waliin chaalenjii haaraa dadhabbii isaatii fi ba'aa isaa danda'a jechuudha. Bardeen gaddaa ammoo mana Arabaa yookiin bar duraa mana Arabaa yoo jiraate chaalenjii mana Arabaa akkuma isin sirriitti beektan jechuudha kan bar darbee kabaranaatu caalaa jedha Oromoo yoo waa jedhu walumaa galatti jechuudha yaanni keessan asii achi burjaaja'ee maatii keessanirraa gammachuu dhabdanii gaa'ela keessanirraa gammachuu dhabdanii yoo jettanii of qofatti gammaddanii jiraachuu ni dandeettanii akkamitti yoo jettanii of amansiisuudhaan jireenya kana jechuudha ni mooyadhaa bakka yaade ni gahaa kalbaa. Ilaalaa daawwataa hundi keessanuyyuu yaada kana bareedaa akka dhageettan akka filattanii fi jaalattan abdii qabaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni meeshaa binnee mana illee binnee maatiin keenya gaa'ela keenya yookiin ammoo abbaan manaa keenya meeshaa hagana ga'u birrii 200 fixxee meeshaa hagana ga'u birrii haganaa fixxee 200 sanii meeshaa kana bitadha jettee dalaydee mana ijaartee warri kan kee ammootiyyuu mana keetitti maaliif hin galinnaan jedhanii isatu mana kan kee itti fayyadamaa jira isatu itti fuudhaa jira isatu akkas tahaa jira siyaasaan uummata keenyaa yookiin maatiin jechuudha kallattii lamaanii walitti buusanii hedduu ulfaata waan ta'eef ati maatillee hin dhabini gaa'ela keellee hin dhabini lamaanuu jidduutti jabeeffata yaada hundaa jechuudha sammuu keetiin madaalii sin jedha qilleensatu uffata narraa buusaa jira maaliif isiniin jennaaniini yoo kana tahe malee jiraachuu hin dandeettu jireenya biyya kamiituu jechuudha gaafa galtee jette waan hundaa ofii keetii ni argita si galaa jiraan hanga barbaade duumessi hammaatullee ifni yookiin biiftuun baafu malee hin haftu siniif galee hanga barbaade qinqiin rakkoon hamiin oduun baay'attullee wanna jiru galtee yoo rabbi lubbuu si kaa'e argitu malee hin haftu hin dhiphatin hin yaaddahinii sin jedha warroonni ammoo gaafii hedduu na gaafattan osoo mana hin bitatin yookiin lafa hin bitatin meeshaa bitannu jettan hin bitatina namni manaa fi lafa qabu nama mala qabu isiniin jedha dursa lafa bitadha booda isin dhiifama na of kolchaa isiniin jedha waatti kanaafi itti yaaddanii jechuudha lafa wayii bitattanii yoo xiqqaatellee guruu nama saahibban hiriyoota maatii ijoollee gurmeessitanii akka huqubii jaami'iyaa isinii galaa jiraa miti waliin buuftanii kaaree xiqqoo wayii bitattanii saarbiisii luukii 10 yoo ofirraa qabaatte booda sanii meeshaa bitadhaa isiniin jedha warri lafa bitattanii mana xiqqoo qabaa mana ijaaradhu malee meeshaa hin bitadhu jettan akka itti galanii fi akka itti du'a rabbitu beekan meeshaa keessan bitadhaa isiniin jedha meeshaa qofa odoon tahin warqis bitadhaa isin fayyada warqii bitadhaa warqiin birrii baankii dubartiitii icciitii dubartiitii qabeenya dubartii dhuunfaa isiitti qabdu isiniin jedha haa xiqqaatu haa guddatu isin fayyada faayidaa isaa waan argeefi asirratti waan hedduutu jira viidiyoo guyyaa biraa qabadhee isin dhufuu danda'a yoo viidiyoo kana ilaaltanii jettanii
mana namoonni xiqqaatus qabaattan meeshaan isin barbaachisa akkuma isiniin jedhe sanii warqiin isin barbaachisa hundumaafuyyuu jechuudha. Gaafii yeroo hedduu namni na gaafatu jireenyi kan kee Itoophiyaa wayyamoo biyya arabaa yeroo jirtu wayya jettanii alhamdulillahi hundumaayyuu bakka rabbi itti qoode bakka itti jiraatan jechuudha. Rabbi namaa lallabe laka alhamdu shukran gaariidha wayyaadha jechuudha. Gaafa biyya arabaa jirullee rabbituyyuu achi sii wayyaa naan jedhe asillee rabbituyyuu achi sii wayyaa naan jedhe walumaa galatti akkuma na beeytanii gabrummaa yookiin hojjettuu mana arabaa ta'uu hin jaaladhu hin balaaleffadha. Bakka jechuun akka waan akkana micciiranii kan na dhiisaniititti ni sodaadhallee ni jibballee kanaaf biyya kiyya naa wayyaa isiniin jedha. Rabbiin na rakkisinii rakkoo rabbi nurraa haa qabu nu hunda kenna hiyyummaallee rabbi nurraa haa qabu fayyallee rabbi nu haa kennu isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu anaafillee du'aa'ii godhaa ofiifillee du'aa'ii godhataa namoonni na beektan hundi du'aa'ii naaf godhaa. Jireenyi obsa qabaannaniin yaada jechuun hojii xiqqoo yoo qabaatan jireenya biyya ofii namaa wayyaa biyya ambaa gaarii irraa biyya ofii badduu namaa wayya isinii galaanuufi. Kanaaf garuu dalagaan murteessaadha. Maal dalaginaa yoo jettanii viidiyoo biraa qabadhee isinii hin dhufa wama qabdanii fi wama sammuun keessan isin ilaale wama yaaddan wama dandeettan dalagidan malee dalagaa malee eessattuu namni jiraachuu hin danda'u. Mana arabaa yoo hin dalagini bishaan bitachuu hin dandeettanii mishaara makiinaa takka kafalattanii baatanii bakka takka dhaqu gurguruu bakki dhaqanii jiru mireenii beeytanii miti kaardii guuttachuu hin dandeettan yoo dalagidan malee. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota biyya akkas isinii jira. Warroonni biyya alaatii uffata bitee galaamoo biyya bitachuu naa jettan abadan hin bitatina. Yeroo hedduu viidiyoo kana dubbadhee jira. Biyya keessatti bitachuu isinii wayyaa isinii jedha. Ka qabnu hin gannamoo kaargotti kafallee galla warri jettan ittuma kafalaa galfadha ka qabdan hin gatina. Wanni fi wama ofiiti isinii jedha miskiinallee asii kennitanii. Warroonni jechuudha meeshaalee adda addaa sarpiraayizii maastii keessaniif barbaadan xiqqoo gatiilleen dabalaa jira. Akkasuma mootuyyuu wannuma hunda isinii galaa jira mitiire. Itti aansuun ammoo jiini ramadaanaa dhufee jira namoota hedduutu order godhata. Namni daftanii sarpiraayiz godhuu barbaadan daddafaatii kottaa taraa qabadha. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 78 15 72 duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegrammadhaan na dubbisuu ni dandeettanii. Namoonni imoon an komatina imoon harkaa allagee inshallah wa ta'ala daddaftanii yoo YouTube kiyya 50 galchitan bilbila kaameraan bareedaa surprise ofumaaf godha yoo 50 waggallee nan galchini kaameraa kanumaan isin waraaba. Kaameraan kun yoo barbaade bulee godha yoo barbaade diimaa godha yoo barbaade abbootu isin galee magariisa godha. Kanaafi yoo daddaftanii kaameraa bareeda viidiyoo bareeda kaameraa bitachuu hin danda'u. Allah isturna rabbiin nu arzaaqu guyyaa rabbi jedhe kaameras istiidiyoo haadhara zaan jedhu haala bareedaa ta'e rabbi warra umrii dheeratee achiin nu ga'u nu haa godhu rabbi riskii hawwii kiyya isiniif galaa miti. Ammaaf garuu bilbila kaameraa bareechisu mee qarshii guddaa odoon tahin kama miskiinaa jechuudha. Miskiina jechuun nama fayyaa horta hin qabne ka bitadhu inshallah wa ta'ala sabskraayibii 10,000 qofatu sinafi 10,000 tana Oromoo kiyya bar Oromoo miliyoona 60 miti. Hiriyoota teessanii sheer yoo goota 10,000 baatii takka keessatti nagachuu dandeetta waan ta'eef 50 nagalchitan waadaa keessanii kaameraa bareedaaf bilbila bareedaa ta'e haga humna xiyyaatiin waan qabu wali qoqqocadhee walirra bubbuufadhee surprise isin godha. Kanaafi hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti isin jaaladha isin kabaja. Gabbahee jennaaniin naannotii kanneen isin yaadadhee waan isin jaaladhuu fi akkasuma mootu isin kabajuu fi isiniin jedha Oromoo kiyya as dhufee jennaaniin viidiyoo waraabuu malee hin galu. Yaada haarayaa yaada dhuunfaa kiyya gaafii namoota hedduu yeroo hedduu deebisuu hin danda'u. Fayyee jennaaniin xiqqoo baadiyyaa keessachi babba'ee baadiyyaan namatti tolti haala kanaan kun gaarota adda addaa irra deemaa ta'u.